dogongora guddaa argeen edda dogongora guddaa ishii qaxxaayoon masin dhiisen anan malaal maraataan kun dhugaa isinitti majaalattus jibbitus qaxxaayoon isin dhiisen azaantan yoo azaantanoo qabrii kamtu nu nyaata eessa sunna eessa seen eessa dhayin hin azaantan amma qaxxaay gurra quba gurra darbate nutti naquu qofa eessa dhayin agaafsan eessa seentan ishii gaafsan yaa amma fi shishaadha sheekota dhabame sheekota itti eeguudha qabdan sumayyaa sheekota itti waamtanii itti eeguudha qabdan shaadaan sunis sirrii miti intalli sirriin qabanne tajette sirrii miti tuun ammoo haatu hedduu xiqqishuu ammoo hin kolfiti ayisaa qam wayita namni kara amantiitti dhufu wayita namni dukkana keessaa kara ifaatti dhufu gammachuu hin kolfu namni imimmaan qabachuu hin danda'u namni dhugaan wannaa nama qabsiisu mee sheekotii lafarraa laalaa sheekotii dhugaan amantii kara amantii nama fiddu wallaahi imimmaan hin qabattu wayita shaadan nama fiddu gammachuu irraa kan ka'e nama wayita shaadattas fiddu hin kolfamu nama hin kolfisiisu haa ta'u siinoo haa balleessu uma fedhe iyyuu haa ta'u nama hin kolfisiisu hin kolfitan maatiif duu xiqqoo sun sumayya wannaan suni booniyyeen abaaramtu sun qaraa abaaramtu asumarratti silaal akkasumatti osoo neerumne qabri galtaati wala inna irra deebisaa qabsiisaa intala amantittaa dhuftu yoo jettan amantii dhugaa eege lola keessaniin bar ay sheekota waan isin barara nu gootammo waan isin barara nu gootan mililikuun hin goone galatooma garuu galatooma galata qabdan galata teessan rabbiin jazaa isin haa kafalu walla waa takkallee isin hin jennu maaliifi dalagaa keessan waan isin gootantu kunoo shamarri nu azaanaa jirtay gubbaadha hin salaanna azaana shamarri azaanteen hin salaanna carraan qabnu nu azaana booniyye booni azaan chigirello banittiin salaata azaana ke ya an dur jedhe osoo wanni kun martin dhufin osoo shaadaa shamarri qabsiisuun fidin dur jedhe na dhageeffadha sumayyaan amma nama dhabne jette sheeka dhabne ay gubba an dur jedhe nama nu azaanu dhabnaa jedhe viidiyoo kiyya jala gabboo alaala viidiyoo kiyya jala gabboo alaala nama nu azaanu dhabna dhumarraa isiniin jedhe mattwa nama shaadaa qabsiisu dhabne jettemma sumayyaa amboo jechuudha sheekonni hin jirtu saasanii Eheno nama jibba sinirraan qaborri sheekonni wallahi sheekata kan jibbu garuu sirraaha ya sirraaha sirriin qabanne alam liza mo almal teetu tana shaadaan kee keedaa sirrii miti sirriin sin qabsiis ya biliyoon kotta jala jirta kotta seeni qabsiis intala shaada shabar daban qabsiis na yetal sheerti gora biliyoonin kotta sen taree jira jala biliyoon kottu intal shaadaan kee sirrii miti ko qabadhu shaada ko biliyoon sheerti gora qalladdan amantiin muslimaa bar namni lubbuu isaa dabarsee kenna ka isin asitti kophee afattanii kopheedhaan miilaan irra deemtan kana sheerti gora kottadhin barreessi sheeri tokko micayyoo shaadaan ati qabatte sun edda sirrii miti Sarfama dhugaa kee irra deebee qabadhee jira. qabatte Erga sana waa sheektichi dhufee irra deebi'ee jira. Erga sana sheekti dhufanii achumatti sirreessanii jiran. Ani jechuun amantaa gatti dhufees dhiyoodha garuu ani dura amantaa illee gadhisne beektee warra beentee dhufee waynaan jennaan Yesuus gooftaadha jedhi jennaan Yesuus gooftaadha jedheen. Aaree jechuu yaani waanuma amma jiru kanarraan aaree dubbadhee malee. maaltu si aarsa Jira midheennuma shaada qabadhe. maaltu si aarsame gaafii maa aartaa eega aarte aariidhaan amantii muslimaa jaalattee eeyyamtee itti dhufteemi fedhi makeeti Waanuma Itoophiyaa galee faamilii bira galeen terwayii godhee ture sababuma sanaan ijoolleen tokko ni jiranii jecha badaa naan jedhan arrabsanii jennaan bakka anillee aaree waanuma jiru kanarraa kaasee waa dubbadhe kanumaaf jecha malee badii biraallee hin qabu yaani nama kanatu jecha hin taane namaan jedhaan illee jecha jedhee. yaa na dhageeffadhu obboleetti namni gubbatti si arrabse Elaqoy namni gubbatti si arrabse si galche rakkoon qabu ay gubbatti si arrabse urjiin tamin si wajjin jaannatan seenu si wajjin azaaban seenu azaabni kee qofa sheeni si shaadaa qabsiise sun iyyuu si waliin hin seenu
azaabni ka abbaa qofa namni si arrabseef yoo amantii muslimaa kana dhugaan jaalattee itti dhufte amantii muslimaa urjii argee hin jirtu jala urjii shaashee amantii muslimaa jaalattee yoo itti dhufte namni si arrabseef keessaa bahu yookiin ammoo garantaane waan hin taane gochuu sirrii miti. Takka lammaffaa ammoo eega kara amantii muslimaatiin dhufte shamarri shaadaa nama hin qabsiistu. Shaadaati qabattu argee in sodaadha kanumaaniyyuu kanumaan durayyuu anamma nama nu salaachisu dhabadhee viidiyoo dalage ji'a tare keessa kan viidiyoon an dalage amma garuu yoo an argu shaadaa qabsiisaa artan shaadaan si qabsiisanillee sirrii miti urjiin tana nagaa Nambenne urjii Yesuus jireenya tajettu ummanni kun amantiillee giddiman namarraa fuudhaan kanaaf urjii shaashee jedhee jijjiiradhe beektaa? Eenyu sirraa fuudha musliimaa miti. Lakki narraan fuune amantii lafa nuukaa musliima biraa kadhattu naan jedhanii duula narra bannaan jaalumaa calliseeti yaani gosuma qabu jijjiiradhe biyyuma kiyya maqicha. Huccuu miicadhaa zamana dhumaarra jirra. Waan qabdan miicadhaa. Waan qabnu wala jira. Awwala maal turte amma maali? Amma ani salamteedha ani mustaqira moo mustaqfira isa jedhan sani bashaaratu maqaa nama moggaase beektaa? Ati amma awwala maal turte? Awwala musliima. Amma hoo? Anamma mucaa Yesuusiiti. Yesuusiin bartee dhugama isaa bartee rabbiin ta'uu itti amantee dhayxe? Ani jireenya ani karaadha ana malee eenyuntu abbaa arguu hin danda'u eega jedhe isuma kaa jireenyi ka biraa kame. Ati maal gootaa dallaalaan abbaa bira dhayxaree qaxxitaa deemteen dhayxu? No dallaalaa miti isa malee eenyuntu abbaa arguu hin danda'u. Inna abbaa barbaaddaa miti na barbaadda yoo ta'e maaliif silkii kiyya kanaan karaa silkii kiyya kanaatiin deemtee dhayxa? Way atillee maal haasoftaa mucaa yoo bee kaleessa tana kaleessa Yesuus goofta jedhi jennaan Yesuus goofta jette achumatti ustaasni gaaffiin deebisikaati waan asi gaafatu matamma abbaa arguu feetam. Yesuus matamma isaatu abbaadha ufuma ofii jedhe namni ana arge abbaa abbaadha ka jedhun atamma namni ana arge abbaa arge jedhe namni ana arge abbaa arge jedhe. Inni laal ani abbaadha jedhee Yesuus ilmaan mataan kiyyayyuu abbaadha jedhee jette. Eessatti jedhe boote kamitti? Namni ana arge abbaa argeera jedhe. Jecha siin jedhe kaayoo si shawwade hoo maaliif beektam? Siin jedhe malee argee jira siin jedhe anillee kottu. Anillee namni ana argitan abbaa kiyya argitanii jirtan yoo siin jedhe jecha kiyya dhiistee abbaa san hin soytu ati. Ati amma walumaa gala akkana waa sababati na gaafatte sii deebisee beektaa? No, ati amma laal na dhageeffadhu obboleettitiyya. Nama aaree amantii gadhiise akkasimi. Dhugaa aariin hin qabanne. Aariitti akka qabu. Ayyee si waliin deema. Yesuus hin duuka si waliin deemaan. Hayyee akkamitti maal argitee maal dhugaa argitee amante? Na fudhu deemi. Dubbiin dhugaan tamaan jedhe tana quraanuma keessattuu Yesuus amantan malee hin du'inaa jedha. Quraana keessa. Nabiyyana Isaadha moo? Nabiyyi Isaa jechuun sunu Yesuus maamaa isatti amantan malee hin du'inaa jennatan qabdanii jedha. Isaa miti. Isaa miti? Yaa nabiyyana Isaan kabiraati Yesuus. Ati as dhiyoo asuma amma ji'oota meeqan dura Yesuus goofta jettee matammaan kan keetu amanu qophiirra jirtu. Anamma si caala atamma yoo kiyyaa gadi marammartee buuteen argin malee an si caala dhaqee itti amanee waan itti amanu san waan mara dhabee ay deebi minim nagar illam karaa isaatiin abbaa bira dhayta karaa isaa maaliif dallaala gaafadha karaa anamma abbaa bira yoo dhaqu barbaade karaa isaatiin abbaa bira dhayta isa malee akkas. Yesuus fi Isaan tokko miti tokko godhattee fudhatte. Gargara kun wannaa jalatti muka tamraa jalatti. Muka gutakkaa miti jirra. Walumaa gala anamma Yesuus hin jaaladheera namni addaan na baasuu hin danda'u. Maalirraa qabda Yesuus ka Israa'eli? Warra Israa'eli qofa erga. Maalirraa qabda an bakka jaaladhe. Waan an jaaladhe tokkorraa namni na deebisuu yoo inni si jaalatu didoo
yoo inni si jaalatu Na didee kun fuudhu. jaalatan si jaalataa. Hin Ila jaalatu. gadi fageessee. Nama takka hin jaalatu. Nama takka. Beeti Namni inni Yesuus jaalatu eenyuun gurgurtaa. jaalata beekta? Namni inni jaalatu eenyu beekta? Warra Israa'el warra jallate san qajeelchuu dhufee isaan iyyuu qajeeluu fi didanii fannisan. Yaa. Amma nana jibba jechuu. Sin jaalatu maaliif si jaalata? لا كان Salawaata فني rabbuus سمي nabiyyi keeti. كان فني سمي يسوع كريستوس آسياتي نماتي جيتشا نو إف جيتشا فني فميدو Si أمويك jechaan fannifamne, si jechaan fannifamne, Yesuusin Oromoo jecha fannifame hin jiru. هنجرا Bani Israa'eliif hin jiru. Yabooti Yalla. La Israa'el uwwii Itoophiyaa kan sagalee jedhe hin teetuun jiru. boruu ragaa sibbaati Yesuus irratti hin qoosne. Hin jiru. Yesuusin Nuufidi- Oromoo nuufidi. jecha fannifame hin jiru. Hayyee akkas kan jedhu Isin fidi Iyesuus ka Israa'el Iyesuus ka Oromooti kan jedhu fidi. Yaa bani Kiristaana Israa'el mijattii qajeelaa seenaan jedhalaan. tuni. Yaa Ah? bani Israa'el, yaa Na bani ani Oromoo waaqeffadhuudha. alaalam. Na dhageeffadhu intal banii Oromoo jedhee hin jenne. Banii Hin jenne. Israa'el warra jallattan balaa isinif buusamoo hin qajeeltanii jedheen hin didde osoo balaan ittiin bu'in. Yesuus sooqitti Dhaggeeffadhu biyya koo lafaa dhaggeeffadhu. biyya lafaa hundumaaf ergame. Walaa dhaggeeffadhu Biyya lafaa urjii. hundumaa ergame. Natti Urjii wajjin dhaggeeffadhu koy. La urjii. na dhageeffata. Na dhageeffata. Islaama turteemi. Natti wajjin. Ati Natti wajjin. Moo seenaa qaba. omkee bichaa Inni naasee ila na dhageeffadhu. Inni isa mataa isaatti Bashiiriin ol galchime. ummanni Bashiiriin ol Israa'el galchi. osoo inni hin qaddamin Bashiiriin qaddama. galchi. Israa'el Bashiiriin galchi sheek Bashiiriin. Bashar moo Bashiir? Bashar sheeka Sheek murtee san Bashiiriin galchi galchi. hiriyaa kooti bara. Bashar meeti bashar lakkoofsa tokko Lakkoofsa tokko barreeffadhu Bashar. Yoo as jala jiraate kunooti galcha. urji Haa. urji Jaarti Ati kiyya dhufe waan sobda. badaa haasa'e an jaarti Bashariiti. atin sobda amantii xeenxeen qabanne in sobda miknaatum miirooyii keessa seente waa wahii Lakka keessa miira Bashariin gaafa naamani ta'ul galcha. naamani ati in Ati deebita malbeet. in turtu achi keessa no السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. no waalaikum assalam bashar ayyesuus na dhageeffadha dogongora keessan ayyesuus amaaraan ergamne oromoon ergamne arabaalleen ergamne arabumaayyuun ergamne No, no, Ergam, ilmaan Bani Aadam Israa'il. kulliif ergame. Ilmaan Aadam kulliif ergame. Biyya lafaa hundumaaf ergame. in ergamus hin taa'u garuu nuuf deebi'ee dhufa gaafa Atuu dhufu dhiiga Yesuusiitiin qulqullooftee bareeda kana taatee as baatee mul'attee naayin anaaf moo ayyesuus naa jedhan qulqulleessuu hin danda'u nan siif jedheeti ka Naan. qabnoora ol ba'ee fannifame siif Naan. jedheeti ka du'ee du'a moo'ee ka'e. naayin anaafi miti ummatuma israa'elii ergame saniifiyyuu isaan iyyuun qaddaman osoo inni hin qaddamin isin xaragamoo hin Uummata kana akka qajeeltan godhee Yesuus fudhachiisa yaa uummata. Attuma Nan godha fudhachiistu an isaan dhaqee dhaabatanii waan Yesuusii qaba Yesuusitti ana na fudhachiisuu hin dandeettu an dhaqee laalee olii gaggoree achi keessa wata akka dhabe karaa isaatiin achi dhayita karaan kun karasi kun achiin deemta garasiin garasi kiinnooti kunnoo karaa isaa malee karaa ispaaltiidha moo korokonchiidha karaan kun karaa irraa Amma Bashar gorteerta gaafa Bashar waliin haasofname. Amantii Yesuusitti amanuu eenyuun googu. Amantii nama urjii ati hin baxabbaxin amantii namaa ragaa malee illee naasa'in tokko jedhe urjii. Ati musliima islaama keessaa dhuftee ka kiristaanaas hin tuqin. Okay? Maal Yaa. hin baxaabbatanii maal ka baxaabbatu na argite maal haasa'u mucayyoon. Amantaan kabajaa qaba. Maal ka haasa'u argite haasa'u tareetam. Duraan dursi hubadhu haasa'u duratti maal dubbadha jedhiiti itti yaadi dubbadha. Hinka jibdituun islaamummaa keessa jirti. Islaama keessa teessee baxabbaxi si haa baxabbatu madaana lamiin. Kuni maaliif afaan wannoo diimaa dibatee nama rabsu dhalaan saalfata. walumaa gala qo'ame waliin korina walumaa gala Kiyyaa qinxiraamus. Yesuus amma rabbiin ani rabbii tokkochaa nama rabsaa maqaa Ilame Yesuusiif. qo'ame ila waa isinitti hima ila waa isinitti Waaqayyo hima dhiifa. Mayyaa lamaan ni araarsina jennee waadaa isiniif gallee turre waan irra gahee guutuu isaa isinii hima. Viidiyoo kana koppileen gochaa hanga xumuraa dhaggeeffadhaa nama hunda biraan gahaa namni rabbii fi guyyaa qiyaamaatti amantan dhimma ijoollee tana lamaanii harka keessaa baafadhaa rabbiin nagaha jidduu isaan lamaan jidduutti haa buusu namni akhiraa teessanitti hajumtan dubbiin akka isin miidiyaa irratti ilaaltan kanaa miti waan biraattu duubaan jira namni martuu harka akka keessaa dhiqattanii baatan gamanumaan isinitti himuu barbaada. Nuti ni araarsina ijoollee lamaanuu jenneetiin fudhannee gara keessaa turre maaltu ta'e warroota jettaniif jechuudha. Achi booda Sumayyaan Amboo waa takka waa lama waa sadi hin miidhamte. Tokkoffaa haqa isii dhabdee jirti. Lammaffaa jireenya isii irratti dhiibbaan guddaan gahee jira. Sadaffaa
maqaan isii badee jira miidiyaa kanarratti jechuudha. Obboloma isiitiin maqaa isii balleeffameera. Silaa wanni dubbatamuu qabi waan maallaqaa, wanni irratti haasa'amuu qabi waan maallaqaa fi maallaqaa qofa ta'uu qaba. Dhimma baalagummaa namaa, dhimma jireenya nama dhuunfaa akka miidiyaa kanarra fiduun dogongora guddaadha. Kana hundaan miidhamtee obboleettiin teenya tuni gara maatiin illee cunqursaa hedduutu irra gahaa jira waan ta'eef at least maallaqa isii haa kaffalluu jennee keessaan haasofne nuti miidiyaa irratti illee haasofne keessaan illee haasofne akki nuti ijoollee tana itti araarsuu hennu akkana ture. Sumayyaa Tasfaayee maallaqicha akka isiin hin nyaanne ati yoo barbaadde amani yoo barbaadde hin amanin angaruu Umar bin Khattab radiyallahu anhu waan inni jedhe bu'uura goradheetinii waan wahii amana sesseeteedhaan immoo hin deemu waan akka kiyyaa yaada waan ta'eef sagalee isiin dallaalarraa waraabde irrattii fi wantoota isiin akka ragaatti jettee xixiqqoo dhiyeeffatte irratti maallaqa isiinuu mataan isii ni nyaatamte. Sumayyaa Tasfaayee maqaa mataan isii dallaalaadhaan nyaatamte. Dallaalli immoo nama saba keenyaatii miti. Soo kanaafini maallaqicha nyaatamtee jirti. Laakiin garuu Sumayyaan ofii isiitiin nyaan. Isiinuu eenyuun nyaatamte? Wanni dallaalaadhaan nyaatamte jechuudha. Maaliif kaayiroo namni viizaa eega dhaqee eega namni tokko kaayiroo seene booda maallaqa kaffala. Maallaqa dura kaffaluun isii dogoggora mataa isiiti. Nama sanyii keenyaatiin alattuu viizaa kana dalaguun dogoggora mataa isiiti. Ammallee viizama kanaanuu dalaguun isii dogongora. Haa ta'u garuu maallaqicha isiin hin nyaanne. Isiin ofii isiitiin fudhan. Soo maal ta'uu qabaree isiilleen ani maallaqa ofii kiyyaa hin fudhanne ofii hin nyaanne garuu akka nama tokkotti maallaqa kana ni gargaara laakiin garuu maallaqa Sumayyaan nyaate kanaan jettaan ani hin nyaannee jette. Duuba tunilleen ani hin fudhannee jetti. Tunilleen viizaa fi tikeetiin na bira hin geennee ani hin xumurannee naaf hin fixnee jetti. Nuti Islaama wanta akka namni lama yoo wal waakkate kakuun adda baasan akkam jenneen Sumayyaa Tasfaayee akkana jettee kakatta. Mallaqallee mallaqa Sumayyaa Amboo bakkannaan takka dumbulloon takka na biratti nafne yooni an mallaqa isii kana ka nyaadhu taate rabbiin duniyaa akhiraa kiyya na haa balleessu jetteetiniin kakatta. Yoo an mallaqa isii kana ka nyaadhu ta'e yoo an sagalee intalaa akkanaabbaree yookiin hiriyyaa kiyya keessaan dubbiseetiniin akkana sagalee tanallee tafidu kataatu taate rabbi duniyaa akhiraa kiyya na haa balleessu an mallaqa kana hin nyaanne jetteetiniin kakatta Sumayyaa Tasfaayee. Sumayyaa Amboo tikeetii kanallee natti hin ergine. Yoo an tikeetii kana Sumayyaa Tasfaayee natti ergitee tikeetii kana ka awwaakkadhu taate rabbiin duniyaa akhiraa kiyya na haa balleessu jetteetiniin kakatta. Eega isin kana lamaan jettanii kakattan booda jaarsummaa fi waan isin wal gootan achuma dhiisaa. Namni 15,000 illee isin dhagaye, namni 10,000 illee isin dhagaye wanti isin gootanii ofii waliif gootanii jenneen. Lachinuu ofii waliif goonanuun jedhanii jiran. Oromoo lachuu ofii waliif goonanuun jedhanii jiran. Achi booda Sumayyaa Ambootiin lakkoo isa keessaan naa kaahii jedheen naan kenne. Miseejii kiyya dubbistee jirti. Miseejii dubbisuu isinii fiduu danda'a. Nama biraallee sagalee itti ergineetiin lakkoo isa kaahii jenne. Lakkoo isa hin kenne. Nu jalaan dubbanne sa'a 24 guyyaa 2 guutee jira. Nu jalaa dubbachuu jirti. Eenyu Sumayyaa Amboo. Namni biraallee nama lakkoo isa isii qabu dammoo lakkoo isa gaafanne. Lakkoo isa gaafannee jennaan akkamitti kakuudhaan fixxanii. Akkamitti dubbii tana fixxanii. Dubbiin tun akkana fixamuu hin qabdu. Mucattii tana maallaqa isin lachuun hin gaafannu. Maallaqa nutu kafala. Dubartootatu kafala. Wallaahi an ofii kiyyaatti seenee obboleettii tiyya waliin akkana goonee kaffalla bakka jennee. Mucattiin tun atleast maallaqa isiillee dhabdee dhugaa isiillee dhabdee irdii isiillee dhabdee miidiyaa kanarraan galiini atleast Sumayyaa Amboo maallaqa haa argattu jennee kakadhaa kootaati fudhadhu jennee. Jalaa dubbachuu didde dhugaan rabbiina dubbadhu jetti. Duuba namni kun yoo silkii isaa inni naaf hin kennin yoo inni hayyamamaa naaf hin ta'in an of shakkeeti nama sanyii biraa fidadhe. Wallaahi jiruu tiyya keessatti takkaa nama injifachuuf waa dalagee hin beeku takkaa. Rabbiillee natti beeku waan dorgommii keessa jira yoo na fakkaate an tapha san keessa ofii kiyyaa ba'a dorgomuu yoo qabaadhe kaleessa kiyyaan hin dorgoma malee ilma namaatiin miti. Of shakkeetiniini Sumayyaalleen arsii. Anillee arsii nam fakkaattu munaa koottu situ hundarraa bilisa ati jimmaati koottuu dhaggeeffadhuu jedhee gaafa Sumayyaa Tasfaayee dubbisnu jechuudha. Akkas isaa ta'e immoo lakkoo isa isiin qaba.
jecha takkaan jenneen Sumayyaa Tasfaayee waan isiin haasofte munaan qabrii isiitiif ragaa baati. Waan isiin jettee qabrii isiitiif ragaa baati. Ijoolleen tuni lamaan rakkina tokkollee walirraa hin qaban. Namni Sumayyaa Amboo akka isiin nu bira hin dhufne godhe nama miidiyaa kanarraati. Akka ijoolleen tun walirraa hin fixamne, akka obbolaan kun walitti hin fayyine namni godhaa jiru nama miidiyaa kanarraati. Booniyyee fi kennaan rabbiin jazaa keessan isiniif haa deebi'u. Homaallee hin jedhu. Keessattuu booniyyeesitu ustaazota arrabsaa miidiyaa kanarra bahee. Namni ustaazota arrabsu si taate miidiyaa kanarratti baateetiniin ustaazota arrabsitaa. Subhaanallah. Subhaanallah. Rabbiin kun yoo obsaadha waa takka isinii himu. Foon ulamaa summiidha. Namni nyaate ni du'a. Namni fuunfate immoo ni dhukkubsata. Ulamaa irraa gadi bu'aa wanti akka isin gaafadha. Rabbiin gaafa Rasuul sallallahu alaihi wasallam nutti man hadiisa sahiha keessatti kullu bani aadama khaxaa'u khayrul khaxaa'iina at-tawwaabuuna gaafa jedhanii. Ulamaa Rabbiin keessaa baase, ustaaza keessaa baase, darasaa keessaa baase, yogguu ustaazni tokko haga misqaala zarraa miidiyaa tanarratti xiqqoma inni dogongoruu miti dogongoruuf xiqqoma mucucaatu. Wanni isin qabdanii akkanatti fiidaniiniif maali? Ustaazni illee bar ilma namaatiin dogongoru. Ittiin fakkaattu nafsiyyaan qabu inni wanni wahii isa jala hin baatu yaa'aaf walamtaan ustaaza jala hin baatu. Ustaazni tiqfamaa malaayikaan isa tiksti akka waan rabbi dogoggoree yookiin nabiin dogoggoreetti sallallahu alaihi wasallam warri miidiyaa kanarra akkana hafarsitan. Ustaazni illeen ilma namaati nafsiyyaa qaba shayxaana qaba. Ustaazni illeen ni dogoggora. Dogoggorri ulamaa yookiin nama xiqqoma maqaa diin dhahatee kun maaliif maagnifaay gootan akka maayikiraaskooppii 1,000 10,000 10,000 maagnifaay gootaniitiin miidiyaa kanarratti haasoftan. Dubbiin dubbii maallaqaatii miti. Dubbii haqa namaa baasuutii miti. Dubbii anatu hinjifataati. Anatu beeka. Anatu si caalaati. Namni osoo haqa mucattii tanaatiif ka yaadu taate lachuu yoo kakattee jette waan tanaan akka baddu hin beeyna mallaqni mucattii tanaa silaa ni kaffalama ture. Wallaahi wa billaahi ni kaffalsiisa ture. Laakiin anuu fi mucattiin akka walitti hin baane bilook godhaniitiin hin jidduu dhaabbatan akkanatti. Namni waan tana akkanatti xaxxan haqaa namaa akkitti baasani birriin kafalamee eegasiisan booda haasa'an malee nama arrabsu nama ohii xiqqeessuun bar arraba yoo taate rasuula sallallahu alaihi wasallam namni arrabsameen jiruuti. Arrabaan namni injifatameen jiru waa'ee siree namaa, waa'ee uffannaa namaa, waa'ee dhaabbata namaa, waa'ee sifa namaa miidiyaa kanarratti hinaaffaan bifa yoo qabaate eenyuun fakkaata miidiyaa kanarraa. Maal sadarkaa kanatti kaleessa waliin hin nyaanne, kaleessa waliin hin dhuyne, maal sadarkaa kanatti wal xiqqeessuu maa barbaachise? Lamdinni asfallagoo akka nuti obbolummaa jibbinu, akka nuti hiriyyaa durbaa uf jennu warra nu godhuu jiru jira dubbii tanarratti. Rabbiin sodaadha. Ani namni na haa galateeffatuuf hin dubbadha. Abbaan feete na arrabsuu dandeetta. Laakiin that's none of my business. Garuu obbolaa koo lamaan nama walitti jiru dhaabbadhee ilaalu. Rabbiin jazaa keessan waan isin dalagattan dubbii tana keessatti isiniif kaffalee addunyaa tanarratti nu haa argisiisu. Isin lachuu boruu miti addunyaa tanarratti yoo isin haqaaf dhaabbattanillee Rabbiin guddina keessan nu argisiisu. Yoo isin kutteef ijoollee tana lamaan akka isin walitti hin dhufne akkana jidduu dhaabbattanillee bultii teessaniif jiruu teessanii Rabbi jazaa isin haa deebi'u qofan isin jedha.